سنقال لا يعني أيه تنبقال لا يوسين جران كنا أنا أني متكلم أنا نمني دون فن عرب سنجروي بايدوي ما فرف ما خيلون ورمو ما سلرا كاتي ترى يا ورمو ما فرف ما ورمو يا كنا رفمو كنا نمني ما في ديبس وفي دي ورمو نمني أفا ورابي كن جرمو ما عندي خيلون أما قام فيسبوك الرجال تيك توك هذا تيك توك كنا كتفيد منهم بيجون بركم بياباتي وقامك أف بيا أمريكا جراتي أما مو وقامك أبود ديبتيس كرنا نفتي أنا دائما تأبيش دائما تأبي درو ديك ما تأبي ada ratiyan na hulate duruji na guddis sani diko amala daga bat finna ko guddifte jolle ada dan guddifte kasini le dida wayti ranati dala challe san ma fi base dala chan makale dala chan koni nanno kennat dalota tarsi tarsi kuno nanno shashmanni kana arsi litai dani shashmanni da marsil tat ya dala ci kunna nanno kennat namadidu abba makiyano atiti yo ni makina isa ya do dala ci dufe tufigan lo wani iya mali nakas تكون نما دغيني ما سمعوا تتكا مريت وسنه قلتي تيتي بس وفي بعض التمو ما تكعت سي لا كان تيك توك مرتي قرا مكانك دريس سما انا باني هادي نبافته دريس مكان بدتا نرچفن مركون دالچت بيت تيك توك كان يوبا نمر نرچف سيسن تكو نونك ينججبات جيچي يكون ججبات قال يوم زم في الدين رجوف سيد كوم شنو دونجين جري والرومان كانوا أمارن ورفان نقول أمارن ليه نفان ليه نجاوز ليه ورجاوز لا كانوا جالس تيك توك والفان تيك توك قرأت تربام سدين رجوف سيزان وسيرسين كوم كودان إنجين أشي دريزي ده دريبيزي ده دريسا مالي فرد أقول في سيسا وانتن جنب ده بيا مدالة شكنا برجع جل كبرت ده جرا أبا أتورتي يدام انتوريش دغرا واودن تاني جوارين دغرا توري وما جوار كو دفان ديم نتوري اي جوار اللي like is like whatever 60% 70% idea about ما ودن تاني about دري كغلاسا دلبوفا اي سني تين قدني ورما مرتين اسمه في كيسا قبت so is جال النتوري اتشي هذا ابي دفكنا أبي أورمو كنا مخدته كان على تنرجع نقدي أورمو كنا مخدته أورمون أغني أما أنغو كبتكان أورمو يوسن كأيته ويان إنه فتاتي ويان إنه راديمو كبت كيرون كدومت كيرون ديمته أبي أنغو كبته أبي جاء لما سدت بيت منجستي ورا mana fincaani gara makata hin beeku kushiinaan gara makata hin beeku bodegaardi wayyaana gibbii sanii bahee hin jiru kaayila maariyaam eegaa ture inni nu gara bahee galuun hin beeku abii oromoo cunqurseedhanii iyya bananii innaan itti dhiibne bakka jara kana qiliyaa seentu inni abii maa deeggarru inni maafi waan madaaltu tuuraa mire yoo nama taate waa xinxaluu qabdaami haga abiy ango argate and I compare things like zaman abiy kana zaman wayani compare goda zaman abiy compare goda zaman ila mariami tani yimti yubar even from the start wagashani wayani mal dalad yerobiya gabat enna opidol injiran sigalera opidol inna duresani hunna qaba basiltani oromo tokko ka caffe bulchu ka bulcha gandate bulcha anate bulcha kantibate ويان انت علمو تجري متاته رفتي بيرو سنتي دبناستني وان برباد جسيفتني بات انتني في دنجرو يرو اما كانت بالتاني اكسيسن اورمون تو اورمو تي فكس غدو دندا هندندو اماره يوكين تجري يوكين غراغين سباب سبلا مين تو كودو في واكسي غديني دندا هندندو اوكي وغاشنت وياني مالو جت اكا كيتو يكو وغاشني وياني انتو جت نم اورمو جبا مر اجيسو بليسو براتو أورومو يسمو بريدة كبات يونيفرسيتي باسني أونك جدني أجيسو أما أورومو تاتي برنو برتا تاتي إنت سجيس يا نانو ركون إنجرا أما نانو ولا قاعد ركون إنجرا من تاتي مرتبة إنشوف ما إنقوبتا سوان نانو سنت نمني لقاسو أنجروف دارو أك أورومي أتي نانو خاوي أرجته
ummanni dalagatee bula namni isa ta'u hin jiru yoo zaraafiin hattuun karaarra deemtu makiinaas dhaabdee si zarafte malee so yeroo wayyaanee Oromoon namni barate nagaa nu bulee hin danda'u waaqa wayyaanee nagaa na bulchi na oolche dheeti karafu osuma inni rafu dhufanii manaa fuudhanii faajjeessan sun hin jiru yeroo ammaa kanatti kaama jiru kun ofuma anatu aangoo qabataa anatu humna qabaa anatu bakka kana madaalaa anatu alaabaa bareedduu qabateera anatu taa'u qaba heduu wal fixaara namni ofii walii galuu dadhabe malee mootummaa Oromoo taateef mootummaan kun si hidhu osoo Oromoo taateef osoo kasiidhani atu bakka kana teettee Oromiyaa laban jettee banattee hin teettu muka sin naqanii ona jedhanii si hidhan sun hin jiru dhugaadha waan baay'ee dhugaadha siyaasaan kabiraat ololli kabiraat siyaasaan ummata sakaalaa yoo mara ummatuma fayyadamaa bakka wayii ga'uu fi yoo nu aangoo qabanne malee ka jedhu kun naan fudhatamu saniif abiyyi hin deeggare lamaffaa yeroo abiyyi kana Oromoon illee kamataa ol qabate dhugaa qabuuf amma tokkoffaa Itoophiyaa keessatti alaabaa ABO illee miti akka alaabaa sanin jaalladhaan bakka fedhetti yoo garii yoo jara qaaqasuu barbaada reestooraantii masaanii seenee xiqqattii tana of duuba kaadhee ta'a bilxiqilna nama deeggaraami kaadhee tuma ta'a alaabaa jaarraa abbaa gadaa qoree ka waaqoo guutuufa itti wareegamanii ka elaboo qilxuufa durii for the first time Oromoon dhukaasa ittiin dhukaase so alaabaa Oromoo si galeera kanaaf gaafa amma Daawud Ibsaa biyya gale sanii for the first time about 7 million 8 million people alaabaa san qabatanii Itoophiyaa keessa dhaabatu jechuun is not easy mootummaa kamii irratti illee godhuu hin dandeettu mootummaa biyya irra godhan maaf ummanni kana jaalata qabatanii abaayanii dhoogan osoo yeroo wayyaanii taate abbaan fedhu dhufe alaabaa san qabattee masqala addabaabaa hin dhaabatta nama akkasii hin dhaabattu sunuu firiidamii tokko salillee hin beekne Oromoon lammaffaa irreecha Oromoo kana argite kabushooftu kan namni 700 dhumateedhaan sanii miti iyyuu irreecha fedhe irratti Oromoo udunduun galeen beeku uduntumamni udun caccabne osoo luka isaan caccabsin mataa isaa osoo baqasin namni diddamaa baqaqee yookiin tumamu malee hidhamu malee hin galu sun hin jiru bushooftu dhiisanii magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee keessatti kafana adii uffatee namni akka barbaade ta'ee biraabaa warri uffatee reestooraantii ofii cufatee deema warri saddaa malee Oromoon kabajataatti kana godhe mootummaa kana so mootummaa kana kabajuu qabda kabajullee qabda ofitti illee hirkisuu qabda bira dhaabatuu qabda maafi for the first time namni Itoophiyaa marraa jedhee an Oromoo irraa dhufee afaan Oromoo qaaqee afaan Oromootiin miidiyaa mootummaa irratti hagaadhaa dubbataa Abiyyi midhanna Abiyyi sappoortii godhuu jallaa otoo hin taane akka Oromootittuu Oromoon mirga hedduun qabdu biyya kanatti yeroo dheeraaf afaan Oromootiin dubbattee reestooraantii keessa nyaattee namni si ceelaa yookiin si arrabsa. Adamma investmentii jalqabdeessa because atama diyaasporaadha. Diyaasporaaf immoo wantoonni mijatan baay'eetu jira. Sababa maallaqa biyya alaa fidaniifis biyyaan alas deemanii baay'ee waan biyya ormaa waan jiraataniif haalonni mimijaa waan diyaasporaaf mijate jira. Sana keessatti maal fayyadamteeti? Waan fayyadamteef mootummaa kana faasitamoo? Amma faayidaa biran geenne carraaqataatuma jirra. Garuu namni waan hin godha jedhe tokko hin godha. Yeroo zamana kanatti yoo Oromoo waan godhan yoomillee hin godhattu. Warri hedduu amma warri as dhufee mufatee garagalee achi dhaqee mootummaa arrabsaa wal hunniin warra waan san godhuu dadhabe malee warra mootummaa isaa miidhee miti. Amma warri fudhate hundiyoo amma ati waan taajjabde keessa namni fudhate hundiyoo ittiin hojjeta jira moo itti hojjechuuf fudhata moo gurguratee deemuuf wantoota akkasii sana wanti ati hubattee jiru. Waan lamsaalee ofinnee bilchiginaa daggaafii warra ture keessaa Amaaraa ta'uu Oromoo miti Amaaraa ta'uu warra Dabuubii kan oole Masaa Mokonnin yoo fudhattee warri yeroo san fiigee dhufe mootummaan kunillee nama isaa dubbatu nama seeraan dubbatu waan hin qabneef shufaan shufuroo hedduu dhuftee hedduu saniif fayyadamteetti amma Masaa Mokonnin lafa fudhatee gurguratee jedhan mallaalame an hin beeku. Haayilat miileen lafa Finfinnee irra kennee gurguratee deemee achi deemee jara arrabsaara. Oromoo keenya kana jechuudha. Yooni maanyaano? Suni dhufeeti baankii fidaniini maal qabda jennaan 800,000 follower na 5 million like allen jennaan baankii ari'an jechaa dhaga'e. Follower illee liqeeffatu.
Nufna kalli keessaata. Nurraa deem jedhanii akkasii guyyaa sagalii biyyaa bahee badeedanii. Haga achi dhufellee ani yoo sanii saayiba qoradheen ofi dhiyeessaniiti. Wama mootummaa kana deeggaruu si galee mootummaa sibsabaa fagoona ture. Sibsabaa fagoona. Mazmuuri bilchagadnaa kanneen qopheessinee mazmuurillee zammaraa bahee maal jedhee achi ani. Maaltu deebi'ee isa akka mormu taasise? Anatu birri jira jedheen. An mootummaa waliin konnekshinii ho'ituu hin qabu yoo san. Ati situ birri kennaaf moo? Yaa anatu akkanumaan hin sobeen si galee. Dura isaan tunu sobaami? Haadha nuti isaan sobaami ree? $7,000 hin kafalama. Sappoortaa goone jedhanii isheedhe. Ishaa waddeeni kaa? Ishaa waddee mootummaan illee maana jiru $7,000 mootummaa isaan argee danda'a. Birri Itoophiyaa garagaraa. Kanaaf barre nama hundaa. Achi inni birratti gargadhee dhufee Adaanich Shaamatti Ingas, Abiy Shaamatti Gisaa, Shimallis Gisaa, maali waan an kijib jedhee mara kijibe gurbaan. Ayyee. Warra inni qara bira taa'ee nu arrabsu bira allee fageesseen dhiina ta'e. Jarri garuu gaafa ati guyyaa takka Oromoo arrabsiti fira si godhatti. Gaaf kaan na bilbileeti. Ani bilchaqinnaan daraaqxana naan jedhe. Andee lamdan mirraqxa jedheen. ምንም በቃ ያልከው ነገርም የለም በቃ ከሌለም ቀስ እያልን በመልካም ስራዎች የሚገኙ ነገሮች ስላሉ እናገኛለን ባኮረዛ ነው እንጂ ሲጋፍ ካረበልፈ ጉርባና አብይ ያረብሱ ይልቀበ አንለ ራዶክ ሙከት ነገ ያረብሰኒ አከሲት ጉያ ሲድር በመሌ ብለ ጉርባን amma walumaa galatti waa'ee kanaa yoo kaasnu fakkeenyaaf gama miidiyaatiinis haa ta'u namoonni deeggaran yoo waa ergatan deeggaranii yoo waa dhaban arrabsuun kun ati namni hunduu waan biyyaa yaadu yookiin waan saba isaatii yaadu caalaa faayidaa isaa yoo argate waan hundaa waan isuutti hin fakkaatu. Dhugaa garuu faayidaan deeggarullee ani mootummaa biyyi kan nuti deeggareef. Tokkoffaa badisa siima tokkoffaa zamana wayyaanee abbootii qabeenyaa abbaan kee abbaa qabeenyaati nama guddaa biyya kanatti martinuun beekaniin abiyillee shimallisillee martinuun beekaniin adaamaa yeroo turanii yeroo isaan bakka kana hin geenne hin beekaniin so abbootii qabeenyaa keessaa namni akka isaa hidhame hin jiru wayyaaniin wallagga yoo asoo kassanii isuma hidhan boorona yoo haasa'an isuma hidhan. So ani mata ani ijoolummaa bahe mataa kee keessaa qabu mara hidhamee haga mootummaan kun dhufe jaarsa kana namni tuqe hin jiru tokkoffaa namni qe'ee ofiitii jalqaba sii galee bilisummaan qe'ee jalqabdi. Yesuus Kiristoos illee gaafa ardi kana isa ergani Naazreet Israa'eliin dhaqamelee as Adaamaa Bishooftuu kanan dhufne warra ofii bira dhaqe. Digalee gaafa qe'een kan ollaan kan nagaa ta'e hin jaalatta mootummaa jirullee. An mootummaan kun an achi taa'ee wanti naa wadhu hiitu hin jiru. An akka jiraataatti jiraata Ameerikaatti achi dhaladhee achi guddadhe. Irra guddinni achi jira dhogaa daddamee si galeera. So yoo waliin madaalu namni yoo tuttuqeen hin jirre nama tuqaan jiru. Mootummaan? Yaa. Baayibilii irratti illee maal jedhaa? አንድ ህዝብ ከእግዚአብሔር በታች መንግስቱን ይፍራ መንግስቱን ያክብር ጀዳ ዳጉድት ይረጅ ሶ ገረ ጉድና ኡመኒ ከነ ከበጃ ሰለን ከነ ፌሮ ሰንት የሮ ከበጃ ሰን ደበኒት አካይላል ቸክያት ወሪ ሶዳ ከና ለው ፍዴሰኒ ምንት ደለጋሙ ትግራይ ወሪ ህዋቲ ኩልለ ቢዮ ፊት ገለ አጀጀሙድ ይጋላ መንግስት አይመራንም ጀዳኒ ሞቱማኒ abbaa ijoolleetii miti biyya ka bulchu qawween waan godhanii qajeelchan jarrillee qajeele. So yoo laalu achirratti irra guddinna ka deeggare gaafa wayyaanee dhukkee isiirraa kaasan. Lammaffaa waliin madaala amma amaarri guraageen amaara guraagee Tigree maal sabni sabaaf lallamii Itoophiyaa keessa jiraattu tuni mootummaa dhufe mara itti maxxantee itti fayyadamteetti Oromoon akka itti fayyadamu beeku. Oromoon wanti inni beeku siyaasaa isaallee ka mootummaa irraa isa fageessee muka isa galchee ganaa achi kilaashi tokko isaa dhufuu mara siyaasaan jara kanaa immoo mootummaa dhufe mara ka ofii godhatanii itti maxxananii Itoophiyaa gareedhanii tuu dalagan wayyaaneen gaafa dhuftu abaawoon Oromiyaa bulchuuf wayyaaneen Tigraay ofii bulchuuf Eertiraan bulchuuf gaafa dhufan sana agartee Amaarrillee Taamiraat Laayinii fa'a akkasuma bulchuuf ka ofii martuu qoqqoodamee
biyya bulchuu dhufan achi suni dhabame nadhii gammadaa fallee bineensaa nyaatamanii Tigraay hin fidanii wanti martinuu hin badee achi maaltu dhufee wayyaaniin qara biyyoo fi wanna godhuuf taatu dhiiftee Finfinnee ofii godhatte biyyoo fi godhatte Oromoo isa biras sobdiin Oromoo ilmi Oromoo tokko Itoophiyaa keessa dhalatee guddatee akka waan Oromoo Keeniyaa yookiin Oromoo Taanzaaniyaa ta'eeru Itoophiyaa yoo jettuun inni Itoophiyaa dalloomsiin jedhu kan akka inni akkas godhanii maafi akka guddinna isaati abbaa biyyaa akka hin taaneef irra hojjetan. Kun seera wayyaani seera mallasaa fa'a. Oromoo nama maal jetti afaan Oromoo akka dubbannu kun afaan Oromoo zamana dargiitu abbootiin kennan dubbatan. Afaan Oromoo zamana dargiitu Cheersii keessatti afaan Oromoon hin sabakan. Ani Islaamaan hin taaneef waa'ee masgidaan beeku. Masgidni hundoo afaan Oromoon ne fakkaata naannoo keenyatti naannoo horsiisanitti. So mootummaan koo haga dhufe ammoo jijjiiranii arginu Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo afaan Oromoon baratuu hin danda'u afaan Oromoo baratuu miti afaan Oromoo taaksii keessaa yoo tettee qaatte namni akkuma kunoo adiin gurraacha ilaalanii ilaalanii ture. Dhugaa eenyu kan akkasuma. So akkamiin mootummaa kana hin deeggarre kana caale maal fidda qoy maal barbaadde wanti ati barbaadde yegiddaan mana kiyyaa namni dhufuu qaba. Sababa kanaan ati amma sababuma waa'ee jijjiirama kanaatiin wal qabatee haalumti jiran kunin akka ati ragaxaa yookiin dhiitichoo wal'aansoo kana keessa kan seesse waan kana. Dhiitichoo actually. Kana malees immoo namoonni kan biraas siqeequ Oromoo kutaa wayii adda qoodee illee arrabsaa. Oromoo kutaa wayii hin jibbaa. Hin jibbaa hin taane Oromoon jibbu. Ta Oromoo fakkaattee qaroomtee afaan Oromoo dubbatteeti Oromoo naannoo sanii fakkaattee Amaarinii Tigireen Habashaa maali jinniin kun achi keessa taa'eet akka waan Oromoo yaadeeru godhaa garuu nu Ameerikaa jirraadhati gaafa Hacaaluun du'e gaafa achiin dura Hacaaluun dheengata du'e achiin duratti hiriira nagaa yoo ba'an warri kun hiriira nagaa illee hin ba'an. Warra Oromoo nu malee Oromoo namni hin jiru malee so ummata akkanaa kana achi garagalanii yoo isaan gosa kiyya arrabsan taa'ee dhaga'uun sigaleera san ka ture ammoo yoo keessatti illee raggadnu keessaa baafneeti amala isiitiif haala isii ilaalleeti kan Oromoo mataa dhaattu hin beeku kaasee Yohaannisiiti kaakaakayyuuti kaababayyuuti san. Amma ati kana gochuu keetiin Oromoon kabajameera itti yaadda? An Oromoo kabachiisuuf miti haadha xiyya achirratti lolaabe. Eenyu kabachiisuuf fure? Dhagaye kan kabachiisee dheetii miti. Akkuma Oromoo karama isaan Oromootti hin qaqqaban san isaan qaqqabuuf dhagaye. Gadi qabamaniiran yaa? Qaqqabamaniiran akka durii san afaan hin banan. Afaan cufataniirani? Afaan namaa cufnee bira taa'uu hin dandeenyu halkan banuu hin danda'an. Yoo isaan waa jedhan garuu dhukkeerraa afaan. Oromoo gaalaanoo Oromoo baree ciraa takkatti loon himattaa innaan jedhu ijoolleen jala teettee caqafti. Itti seenee mukatti ji'a sadii ji'a afurii maqaa gaallaa jedhu duwwaamin taa'e. Kana ragaa barbaade tiktook irra dhattee nama gaafatte si himan yoo argite illee jiraatu. Amma rabbi afaan daalachaa nuun galchini wayyoo sababa isaatiin Oromoon arrabsine jedhanii warri jiilan jiranii. Hedduu martisiitu Oromoo illee taminyiiffattu. Maasete qawween deebifta ulee deebifta arraba arrabumaan deebifta agas saayinsii.